Aappiin kun Lollipop jedhama. Obboleeyyan kiyya akkam nagaa fayyaa isiniin jecha. Appilikeeshinii kun Lollipop jedhama. Akkamitti karaa salphaadhaan $10 torbee tokkotti akkamitti hojjechuu akka dandeessan isinitti agarsiisaa jechuudha. Hojiin kun paarti taayimii waan hojjetamudha. Guyyatti yoo xiqqaate sa'uma 2 qofa yeroo ta'e irraa kan itaaf torbee tokkoo fi torbee duraatitti pooyintii dhawannee walitti qabdu. Appilikeeshinii kun Lollipop jedhama. Isa kaan sanirraa isa Popoliif jedhamurraa wanni garaagarummaa isa godhu dhiiraa fi dhalaafis wal qixaa jechuudha. Amma appilikeeshina kana waa 4 karaa jalaa kanarraa qaba. Iddoon kun iddoo keessa deemtee waan namoota garaagaraa kan haasa'uu jiru kan wal barsiisuu jiru itti ilaaltu. Inni lammaffaa kun iddoo itti waa poost gootu. Poostii akkuma feesbuukaa asirratti meesejii barreessitee asirratti mallattoo pilaas jedhamu kan irra gadhuutee footoo ol baaftee poost gootee yaada kee barreeffachuu dandeessa. Inni sadaffaa kun iddoo meesejiiti. Inni afuraffaa kun ammoo iddoo piroofaayila keetiiti. Piroofaayila kee jalatti isa kanaatu argamaa jechuudha. Yeroo gizee seentu iddoo kanarratti gizee yeroo seentu T-coiniin kunis 0 ta'a. T-pointiin kunis 0dha. Akka hoostiitti waan seentuuf jechaadha. Jalqaba irratti yeroo asirra seentee waa hunda fixxee daawunlood gootee instaal appilikeeshina kana goote booda ashaaraa fuulaa kannitaa jechuudha. Ashaaraa fuulaa iddoon kannituun iddoo laayif jedhamu kana bakka kana. Kun iddoo kanaa iddoo akkanatti mataa namaa bakka piroofaayila seenuu kana gubbaa jiru kanaan laayifii seentaa jechuudha. Laayifii bakka kanaan seennaa. As jalani seentaa. Eega laayifii kee immoo sa'a 2 fi guyyatti kana hojjetamu sa'a 2 fi sa'a 20 amma fakkeenyaaf akka Lollipoppitti galgala sa'a takka hanga boru galgala sa'a takkaatti sa'a 24 sa'a kana keessatti sa'aatii 2 keessa laayifii xumuruu dandeessanii. San bira kutee paartii jira. Paartii ammoo taaskii kana jala akkana seentaa. Taaskii kana jala yeroo fudhachuu barbaaddu sa'a 24 keessaa sa'uma 2 jechuudha. Sa'a tokko yeroo teesse 5,000 pooyintii dhuftee risiif goota. Sa'a tokkommaa 0 teesse 5,000 pooyintii dhuftee risiif goota. Ana amma guyyaa torba darbee waan hin jiruu fi as jalatti hin garsiifne malee iddoo kana gubbaadhaatti fidaa jechuudha. Iddoo kana gubbaa maal fidaa? Sa'a tokko gizee teesse 60 minute jaa asii immoo paartii liif jaa 5,000 bakka kana jalatti pooyintii si barreessa. Ammaasis 120 minute jee miniitii 60 gubbaa kanaa wajjin walitti dabalameeti 60 gizee teesse ammaas deebitee 5,000 fudhattaa waliin 10,000 jechuudha. Yeroo laayifii teessu immoo as jalatti ajantii jala gizee galmooyte immoo iddoo laayif seentar jiru kanaa jira. Laayif seentar iddoo jiru kanarraa dhuftee pooyintii 500 kan fudhattu jira jechuudha. Akka boonasiitti ajantii jala galuudhaaf. Asumaanuu ajantii keenya jalaas galtanii maatii keenya taatanii dhuftanii waan kana as jalatti iddoo laayif seentar jiru kana xuqxanii pooyintii 500 fudhachuu dandeessanii jechuudha. Akkanaati laayifii yeroo galtan ammoo laayifii yeroo galtan wanni isin eeggachuu qabdan fuulli keessan mul'achuu qaba. Baakgiraawundiin keessan bareedaa ta'e yeroo dukkanaan seenuu qabdanii. Ammaas viidiyoo bantanii biraa deemuu qabdanii. Viidiyoo san bantanii yoonii fi deemuu barbaaddan cuftanii deemtanii yeroo itti deebitan achumarraa waan isin eegaluuf jecha. Kun waan isin rakkisuu miti. Deeqa 20 teessee takka deeqa 30 teessee yoonii fi hajaan takka kan si dhuftu taate iddoo irraa cuftee baatee deebituu jira waan ta'eef iddoo san tuqxee yeroo itti deebitu achumarraa si eegala. Iddumatti dhaabdirraa si eegala. Kanaafuu waan isin rakkisuu miti. Kanaafuu akkasitti deemtanii sa'a 24 keessan sa'a 24 keessaa sa'a 2 keessan suuta fixanii. Sa'aatiin tokko immoo paartii jechuun nama laayivii jiru. Nama laayivii jiru jala yoonii fi paartii teesse pooyintii sii kannaa kooyinii sii kanna kooyinii 200 sii kanna. Kanaas ni fudhattanii kun sa'aatii tokkoo fi nama laayivii jiru jala teessanii fudhattanii jechuudha. Isa kana kan baafattu pooyintiin kee 100 geenyaan doolaara 10 kee baachuu dandeessaa jechuudha. Doolaara 10 kee isaan baafattaa T-point kan jiru kan akkanumatti raggattoo hiitaa. T-point kan jedhu san raggattoo hiitaa. Achi booda cash out kan jiru kanaa jira. Cash out exchange yoo godhuu feete immoo kooyiniin 1,100 karaa 99tti
koyinii jijjiirtaa jechuudha. Poointii kana koyinii kashaa'utu yoo baafachuu feete yoo asirra baafattaa. Kumni dhibbii doolaara 10, kumni dhibbii 2 doolaara 20, kumni dhibbii 5 doolaara 50, kumni dhibbii doolaara 100 jechuudha. Kan akkanaati bileenni takka doolaara 100. Akkana asirratti immoo yoo niifin amma waan hin qabu kana keessaa hanga tokko baafachuu waan fedhe takka doolaara kana yoo baafachuu fedhe akka ittiin irratti tuqaa achi booda viizdirooyin ja'an jechuudha. Amma as keessatti Itoophiyaan birrii illee irratti dabalamee jira. Ammaaf gana hojii irra gana eegala. Kaaransii taayipii amma USDT. USDT kaaransii taayipii USDT viizdiroo kayyuu kana tuyinaa jechuudha. As keessaa filattaa jechuudha. Iddoo jirturra biitii as keessa jiraatu taanaan maallaqa biyya keetiitiin baafachuu dandeessa. Amma doolaara akkana irratti tuyinaa. Achi booda peementii miitar ja'a mala peementiidha. Peementii kana maaliin baasuu dandeessaa kayyuudha. USDT keessaa TRS20 kan jedhamu. TRS20 kan jedhamu kanaan hin baasaan jeeni. Ergasii immoo USDT adiriisii kee fidi jedha. Adiriisii USDT keessaan fida dhaqeetiin appilikeeshinaan USDT irraa fudhadhu san takka Binance Exchange Binance ta'uu danda'a, Bitget ta'uu danda'a, Bybit ta'uu danda'a, OKX ta'uu danda'a. Isa san jala dhaqee iddoo dippoosit jedhu. Iddoo dippoosit jedhu. Amma fakkeenyaaf iddoo dippoosit jedhu irra dheeyitee dippoositii kee fiddaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf asii baanee kuno Binance takka immoo Binance jala dheeyinaa. Binance kana jalatti amma quick funds kayyuu kanaan tuqaa. No quick funds kayyuu kanaan tuqaa takka immoo deposit kan jiruun tuqaa. Deposit crypto kayyuu kanaan tuqaa. Ergasii ammoo asirratti maal jedhin search godhaa. USDT achirra USDT waan jiru USDT jedhin search godhaa jechuudha. Naafide kun USDT jaa. USDT kan akka ittiin irra tuqaa. TRS20 dhaan jiree fuudhee gizeetu yaadatta. USDT keessaa maali? TRS20 dha kan jira jiru. Kanaafuu isa kanarra fillaa. Asii kana kooppii goonaa jechuudha. Kooppii gootaa asii irra deebina. As jala deebina. Jala deebitaa. Iddoo kashaa'ut. Iddoo kashaa'ut jenneen kanarratti ammarraa deebii waan na dura irraa deebi'ee jiruuf akkanatti USD no confirm asirratti akka pestiin godhaa deebii ammas asirratti akkattiin pest godhaa deebi'ee confirm gochuudhaaf achi booda vizdrooyin jaan jechuudha. Doolaara 10 waan hin beeku vizdroo gizeen jeen ni fuudhaa naaf ba'a jechuudha. Haala kanaan baafachuu dandeessanii jechuudha karaa salphaadhaan. Tiraansfar godhuu yoo feetanis nama biraatiifis tiraansfar godhuu dandeessan. Poointii keessan tiraansfar godhuu dandeessanii. ID nama sanii itti naqxanii achi booda irratti dabarsuu dandeessanii jechuudha. Kana wanni nama dhibu takka hin jiru. Namaas afeeruu dandeessaa. Appilikeeshina kanarraa karaa salphaadhaan waa hedduu doolaara 10 nama afeeruudhaanis doolaara 10 argachuu dandeessa. Nama afeeruu qofaanis invite qofa gootee doolaara 10 argachuu dandeessa. Kanaan isin jaa waan isin dhibe nu gaafachuu dandeessanii hunoo isiniif jirraa. Kanaafuu waa hundaanuu isin cina jirraa. Gaafii feetan nu gaafachuu dandeessanii karaa koomentii jala nu kaayaadha. Liinkii inviteetiis liinkii as jala isiniif hin kaa appilikeeshina kana jala dhuftanii maatii keenya taatanii appilikeeshina kana jala gisee dhuftan agency ID yookiin join agency bind agency bakka jiru yookiin join agency provider keessan jala gisee seentan join agency yookiin bind agency kan jiru jira. Isa sanirratti 97,992 jettanii galchuun join godhaadha. Maatii keenya taana isiniin jaa galatoomaa.